Maal wanta kun namni keenya yaadachuu danda'u qaba. Shanee jedhanii irratti madaalan. Kuni kijiba. Define, defame and destroy. Karaa Hitler itti fayyadame kana. Ummata tokko maqaa wayii itti dhoobda, saniin maqaa balleessita, san booda hin balleessita. Define, defame, destroy. Waggaa dheeraadhaaf maqaa abaa'ootiin. Waggaa 27 namni keenya kadhumaa ture. Abaa'oo waan taate warri hin beekne Oromoo waan ta'eef. Oorruu isaatiif waan dubbateef. Yoo saaman xiqqoo keeshaa waan jalaa qabateef namni keenya dhumaa ture. Waggaa dabre shanee waggaa jedhan uummata Wallaggaa hundaan jechaa turan. Uummata Gujii hundaan jechaa turan. Har'a garuu Oromiyaa hundaan jechaa turan. Jechaa jiranii jechuudha. No, we must reject. Deemsi akkasii uummanni keenya tokkummaadhaan wal dhaggeeffate, wal hubate osoo hin shawwadamne, osoo of hin irraanfanne, osoo qoqqoodanii bituu maqaa itti dhodhoobanii deemaniif kana osoo hin fudhanne. Namni keenya maqaa shanee itti dhoobaa deeman kana har'a shanee jechuun Oromoo jechuudha. Namni kana beekuu danda'u qaba. Murna san dhaaba san deeggaruu dhabuun waan biraati. Sanii miti gaafin. Har'a maqaa san itti dhoobanii akkuma kaleessa maqaa abaa'ootiin nama keenya. Dur namni Harargee beeka. Namuma hunda sargo jedhanii ajjeesaa saamaa turan Harargee keessatti. Baalee Farsii keessatti namuma hunda sooraa jedhanii ajjeesaa saamaa turan. Hin dhaabanne babal'ataa deemte. Har'allee tooftaa sanii nama keenya ajjeesuudhaaf, hidhuudhaaf tooftaa ittiin deemanidha. Namni keenya tokkummaa isaa cimsatee no jechuu danda'u qaba. No, hin ta'u jechuu danda'u qaba. Falmachuu danda'u qaba. Mormachuu danda'u qaba. Remember.